Aloo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirra jirtu ilmaan Oromoodha. Akkam nagaa fayyaadha jirtanii salaamtaan bakkuma jirtanitti hundi keessan isin dhaqqabsiisan jecha har'a waan bareedu takkaan qabadee dhufee wanni bareedu sun maali waan bareedu takka jechuudha dhimma jechuu haala fayyaa Jawaar Mohammadii wal qabatee jechuudha obboleeyyiin keenya har'a nuti Jawaar Mohammad jechuun ija teenya guddaa teenya qaroo teenya Hacaaluu Hundeessaa dhabnee jirra. Hacaaluu Hundeessaa dhabnee jirra. Jawaar Mohammadis dhabuuf deemna obboleeyyan kiyya waan takka beekuun isinirra jiraata. Jawaar Mohammad tuqame jechuun ijji keenya miidhame jechuudha. Jawaar Mohammad tuqame duwwaa ta'e jechuun ilmaan Oromoo miliyoonni 50 miliyoonni 60 tuqame jechuudha. Namni kun gartee kan qabsaa'aa ture kan rakkachaa ture kan jiruu isaa bareedduu biyya Ameerikaa keessa bikka fedhettiin hojjetu keessa bahee biyya kana jechuun biyya Itoophiyaadhaa kan seerri isiidhaa jechuun seera nam dhuunfaadhaa seera garee dhuunfaadhaa seera paartii tokko qofaan hogganamu paartiin tokko qofa baafatu san keessa kan galeef nu abdateeti ilmaan Oromoo abdateeti gartee qeerroo fi qarree abdateeti rabbii isaa tokkicha abdateeti kan qabsoo kanatti seene kanumaafuu har'a jechuun waan takka jechuun tan gartee hayyoonni keenya itti yaadanii hojiidhaan jechuun lafa kaayan takka. San gara sanittiin isin dabarsa amma garuu wanti san sagalee Jawaar Mohammadiif ta'uu qabna obboleeyyan kiyya nuti sagalee Jawaariif ta'uu nurra jirti wanti sanis jechuu sagalee keessan warreen iimeela qabdan iimeelii keessaniin saayin in gootanii itti fayyadamtanii bakka saayin in san qofa keessatti itti fayyadamtanii konfarmi godhuu qofa loojiin gootanii keessaa ba'uu qofa wanti isin qabu isin mallatteessuu qofa jechuudha. Singucharii keessan achirra mallatteessuu qofa iimeela keessanii jechuudha. Maaliif wanti kun fakkeenyaaf mootummaan addunyaadhaa Doonaald Tiraamp yoonii fi wanti kun hanga nama 100,000 barbaada. Nama 100,000 kana yoonii fi kan gartanii isin 28 day jaan isaan akka jedhanitti guyyaa 28 jedhanii guyyaa 28 duratti nuti waan kana hanga 100,000 nu gaafate 100,000 mitiiti miiliyoona naqu qabna. Maaliif 100,000 kana argee mootummaan Ameerikaattis gaafii namoota 100,000 deebisuudhaaf qophiidha ni deebisa. Saniifuu isin waan kana akka mallatteessitan asuma isin gaafadha. Wanti sanis isin garsiisa Facebook hiyyaata seenetti isin garsaaniif jira share godheetiin jira antiyyaaf mallatteesseetiin jira jechuun waan kana. Mallatteesseetiin jira guuteetiin jira iimeela lamaan qaba iimeela sadiin qaban ture iimeela sadeeninuu banee godheetiin saayin in jeetiin guuttadhee jira jechuudha. Isiniin garsiisaa amma afaan bu'aatii ammuma kanatti ammumaan tana guutaa wanti sanis kunoo isa kana ni argitan jedhee yaada isa kana jechuudha kunoo laa isa kana wanni waa biraa wanni isin gootan hin jirtu okay irra jettanii asirra gisee okay jettan booda isumarratti kilik jechuu qofa gaafa isarra kilik jettan ifiifuu oofee isin geessaa jechuudha rakkoo takka hin qabu xaaxaa takka illee hin qabu basiixaadha waan salphaadha amma nama 100,000 gooliin isaa ni argitan jedheetiin yaada gooliin isaa nama 100,000 ni argitan jedheetiin yaada kunoo 7,540 saayin godhe maanta jechuudha si galtee inni gooliin isaa 100,000 jechuudha akkuma argitan 100,000 saniifuu isin maal godhuu qabdanii saayin in jechuu qofa asirra kunoo saayin naaw hojii kana irratti gachuu qaasu qofa saniin booda maal isin gaafata saniin booda maal isin gaafata isin first name keessan asitti fakkeenyaaf first name out of not now first name keessan fakkeenyaaf ani faamii godhee gabbu'ee asitti jechuudha last name irratti amin bas email address kiyya fuudhee irra galchuu qofa fakkeenyaaf mun email address kiyya faamii2 .mail gmail apps gmail.com bas achi booda wanni isin gaafachiisu qastiin yoo jiraatte kunoo qastiin ishiin yoo jiraatte irratti guuttan qastiin yoo jiraatte baate irra guuttanii bas dhumattee jechuudha maal gootan saayin naaw godhuu qofa achi booda maal isin gaafatan fakkeenyaaf ammaan dura waan hin guutee jiruuf laal maal naan jedhan email verification required you are almost done ni argitanii ni argitan jedhee yaada kunoo laal asirratti email
Verification recorded. You are almost done. Check your inbox for an email from us and click on this link. Verify your signature. Wanti kee email kee gubbaa dhageeti confirmii godhii naan jaa. Email kee akka banat kana marra goote kana gubbaa dhageeti confirmii godhii naan jaa. Okay? Saniifuu maal gootan isin? Isin ammoo kan isin jiru isin dhayxanii godhuu qabdan dirqama email kee san gubbaa. Ammas keessaa hin baa email kee gubbaan dhaqee isin garsiisaa jechuudha maanta lamma. Email kee gubbaa dhaqeetiin isin garsiisaa jechuudha. Email kee kunoo Gmail kee gubbaa dhaqeetiin isin garsiisaa jechuudha. Dhiifama waan isin jajjarsiisa suuta isin jala buutanii laallachuu ni dandeessanii. Waaw. Absa isinin garsiisa. Garuu ani ammaan dura seeneetiin godheetiin jira. An godheetiin jira ammaan duratti. Guuteetiin jira ammaan dura mungkin isin garsiisa absa akkasatti. Kan kale an guyyaa isaan jalqaba dura galakkisanii wanta kana guutee jira jechuudhaan. Absi yoo kan dadhabana fakkaate. Kun olaal jalqaba irra jira. First irra jira. Yalte oksimarraa shabaan jiru lau. Yeah. Wow. Thank you for submitting your signature to we the people petition or request to Diamond from the Ethiopian government the provision of medical access to Jawar Mohammed via we the people. Uno, fudhadheetiin jira jechuudha. Waan biraan godhan ni argitan jedheetii yaada. Uno laal as jala. Hanqa kana galtee confirm your signature by clicking here sinja. Confirm godhaaf mallattoo kee asirra click jedhii sinja. Bikarra click jedhii sinja. Khalaas kuno click jennee jira. Gartee dhumatte. Confirm godhuu qaba isirraa eegama isin. Hammanumaa jechuudha. Kanaafuu namu waan qabdanii wal bira dhaabbachuun waan deessinii bira waaw maashaallah. Isin galtee emailii nan duraan irra guuteen kan biraa ture kunoon ergitan akka waan argitan kana gartanii milaalee. You have successfully signed the petition below. Your signature has been verified and counted. Assalamu alaikum. Dhumate hammanuma abbaleen jabaadhaati inshallah rabbi sinaa gargaaru.